Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa guddina daa'immanii jedhu erga eegalee waggaa 2 lakkoofsiseera. Sagantaan kunis daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 gadi irratti hojiirra kan oolu yoo ta'u, damee barnootaa fi fayyaa irratti xiyyeeffachuun guddina daa'immanii irratti kan hojjetu ta'uun himameera. Bulchiinsi magaalichaa sagantaa soorata manneen barnootaan magaalota biyyoota adda addaa waliin dorgomuun injifachuun isaanii yaadatama. Kanumarraa ka'uun ministeeronni biyyoota Afrikaa adda addaa hojii magaalattiin damee kanaa fi kanneen biroon hojjechaa jirturraa muuxannoo qooddachuuf magaalichatti daawwannaa taasisaa jiru. Kanneeniifis kantiibaa itti aanan bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay hojiilee magaalattiin hojjette irratti muuxannoo qoodaniiru. Early Childhood Development Program የሚል ECD በሚል የሚጠራ ፕሮግራም ተግባራዊ ማድረግ ከጀመርን 2 ዓመት እየሆነን ነው። Sagantaa guddinaa daa'immanii jedhu erga eegalee waggaa 2 guuteera. Sagantaan kun daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 gadi irratti hojjeta. Kanarraa ka'uun ministeeronni biyyoota Afrikaa muuxannoo qooddachuuf daawwannaa taasisaa jiru. Bakkeewwan adda addaas ni daawwatu. Guyyaa har'aas magaalattiin haga bara 2026tti sagantaa daa'imman miliyoona 1.3 fayyadamoo taasisuu eegalteerti. Sagantaan kun wantoota guddina daa'immaniif barbaachisan guutuu fi fedhii isaanii milkaneessuuf kan qophaa'e ta'uu obbo Jaanxiraar dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee inisheetiiviiwwan 9 ol hojiirra oolchuuf sochii taasisaa jiraachuu kan himan obbo Jaanxiraar kana keessaa tokko daa'imman irratti hojjechuu ta'uu kaasaniiru. በ9 ኢኒሼቲቮች አሉት። ከ9ኞቹ ኢኒሼቲቮች ውስጥ አንዱ የህፃናት ከጽንሰት ጀምሮ bulchiinsi magaalaa Finfinnee inisheetiiviiwwan 9 baafatee hojjechaati jira. Kana keessaa tokko daa'imman gara haadhaatii eegalee hanga waggaa 6tti kunuunsuu kan jedhu isa tokko. Wantoota argachuu qaban beekumsa akka argatan ni taasifama. Bakki oolmaa daa'immanii naannoo isaan jiraatan hundatti akka babal'atu kan hojjetamu ta'a. Haala baruu fi barsiisuu akkaataa kanaan dura barameen osoo hin taane muuxannoo biyyoota addunyaa hojiirra oolchuun kan baratan ta'a jechuudha. Hojichi deeggarsa dhaabbilee lamaa fi baajata bulchiinsa magaalattiin kan hojjetamu ta'uu obbo Jaanxiraar heeraniiru. ከውጭ ይህንን ሰፖርት የሚያደርጉ እንደ ቢግዊን ፊላንትሮፒ እና ዋልኔር ፋውንዴሽን አሉ ይደግፉናል። ግን በዋናነት የበጀቱ ምንጭ ከተማ አስተዳደሩ ሆኖ dhaabbileen biyya alaatii sagantaa kanaaf deeggarsa taasisan jiru. Bulchiinsi magaalaas bajeta ramadeera. Magaalaan Finfinnee magaalaa harka qalleeyyiin itti baay'attudha. Sagantaa kana marsaa jalqabaan namootni 300,000 30 ni fayyadamu. Dhaabbileen kanneen akka biiroo dubartoota fi daa'immanii, biiroon barnoota fi biiroon fayyaa magaalattii hojiin kun galma akka ga'uuf gumaacha taasisuu akka qaban obbo Jaanxiraar waamicha dhiyeessaniiru.